وزعيم حزب معسكر الدولة والعضو المستقيل من مجلس الحرب. We begin with breaking news out of Iran. The Interior Ministry has declared reformist candidate of Dinda city. The UN says more than 130,000 people. وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي كل الجبهات والساحات. kutaa kaaba gidduu galeessaa fi kibba gaazaa akkasumas nuseriyaat west bank dabalateetiin fiilmiin loltoonni hamas dalagan fiilmii booliwudii dalagu fakkaata. miidiyaaleen balballoomsutti jiran loltoonni israa'el jajjaboon 10 calaafamu 4 harkaan qabamu 18 madaa'u kana quba qabdu. akkasumas lola hizbollaa fi egeree israa'el gama biraatiin David Berlian gara Qatar imalanii jiru. waliigaltee dhukaasa dhaabuu Hamaasii fi Israa'el gidduu abdiin jiraate addunyaan keenya kana hordofti. kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo kamuu caalaa addunyaa wal gaafachiisu kan jiru qoqqobbii qondaaltota gurguddoo 11 Lloyd Austin dabalate Corporation oomisha meeshaa waraanaa United States of America TV akkasumas taankotaa fi furguga meeshaa humna waraanaa UK English gubbaa Iraan keetten yayyaba balballoomii miidiyaalee idila addunyaati. Iraan si'achi jibbaaf wal qorqoddii yookiin wal haleellaaf qoccolli baha gidduu galeessaaf warra lixaa gidduutti abadan intaatu jechuun mirga bilisummaa lammiilee jechuudhaan keessattuu Pezeshkiyan kan qabatanii bahan guddaan dippiloomaasiif diinagdee malaammaltummaaf kan kana fakkaatan ta'uudha Reuters gabaasing. Audio Jungle. ji'oota 9 darbanii fi ijaaf gurri miidiyaalee addunyaa wal waraansa Yukireeniif Raashiyaa daran xiyyeeffannoo kennuun kan hordofaa jiru lolli cimaan Hamaasiif Israa'el gidduutti taasifamaa jiru lubbuu lammiilee Filisxeemota 38,45 ol ta'an kan galaafateef kanneen 90,000 ol qaamaa kan hir'iseef akkasumas kanneen 10,000tti lakkaa'aman achi buuteen dhabamuu Aljaziiraan gabaasee jiran. lammiilee miliyoona 2.3 qe'ee malee hambisuun furmaata tokko malee ji'ootaaf cimee itti fufuun beekamaadha jedha gabaasni Aljaziira damee afaan Arabaadhaan. lolli har'a kutaa Gaazaa Sheejiyaa Kaaniinusii fi Tal Alhalwaatti akkasumas kibba Raafaatti gaggeeffame kutaa waraana 75ffaa Israa'el keessa Leetanaal Koloneel Hildiyook Muulariin kan galaafate loltoota 9 dabalata sakatta'iinsaaf dhufan achumatti kan calaase ta'uudha Israa'el mataan ishee Times of Israa'eliidhaan beeksiftee jirti. dubbii himaan Birgeedii Al-Aqsaa Abu Ubeydaan ibsama toora telegiraamii akkasumas Birgeedii Al-Quddus irratti maxxansi dubbii himaa Al-Quddus Abu Hamza loltoota 6 madeessuu fi 2 fayyaatti qabu Hindustaant ibsee jira. loltoonni harka Hamaas jiran walumaa galatti 27 ta'uu viidiyoon gadhiifameet addunyaa gurra ciu godhee jira jedhan. haleellaa rookettiif RPG harkaatiin taasifameenis taankiiwwan Israa'eliidha adi galaafatamuun gabaafamee jira. gabaasa miidiyaaleen baasaa jiraniin haleellaa misaa'ila walfaana Birgeediin Al-Quddus kibba Raafat taasifameen miidhaan loltoota dhaqqabsiisu Aljaziiraan damee afaan Arabiffaa Associated Press wabeeffachuun gabaasee jira. waliigaltee marsaa dhumaa irratti jimaata kaleessa gara Qatar Dohaatti kan imale ministeerri koolatika basaasa Muusaa David Barlian kallattiidhaan dhukaasa dhaabuu keessatti pirezidaantiin Baayiden kan irratti sirreeffama Hamaas taasise madda xiinxalaa taasifachuun jedha. maddi miidiyaa Israa'el chaanaalii 12 wabeeffachuun Aljaziiraan ifoomse. gabaasa Tel Aviviin Aljaziiraan wabeeffate akka jedhutti miidiyaaleen hedduun kan gabaasaa jiran Israa'el miidhaalee lammiilee qulqulluun alatti humna Hamaas tooftaanis dadhabuu qisaasa diinagdee fi kufiinsa dippiloomaasii irra ga'ee fi mormii akkasumas lammiilee biyyattii muummeen ministeera nurra haabuuf filannoon gaggeeffamu jedhuun lola Hizbollaan isaan dura jiruuf akka ta'e kun kan Israa'el dirqamsiise jedha. gabaasni Reuters gama birootiin ministeera raayyaa ittisaa Israa'el Yoav Galantii fi Benjamin Netanyahu gidduutti wal dhibdeen uumame jedha. India One News kan saaxilee addunyaaf qoode har'a Yoav Galant
humni ittisaa isaanii. Kunis tokko loltoonni keenya yoo xiqqaate ji'oota 3 boqochuu akka qabanii fi leenjii fudhachuu akka qaban jechuun loltoonni 70,000 giddu galeessa Gaazaatti xiinsammuu miidhamuudha jedha. Akkasumas qabxiin lammaffaa humna Iron Dome Israa'elii miskiina ta'uu Hizbollaan rukutee torbee kaleessaatiif akkasumas maddi oomisha Patriot kan jedhamu air defense yookiin sibiilli farra qilleensaa Houthi fi humna Iraaqiitiin rukutamuun wal qabate kaampaaniin oomisha kanaas baatii 10 akka itti fudhatu ifoomsee jira. Kan biraa humni harka mirgaa Iraan Raashiyaa humnoota Afgaan Taalibaan Hizbollaaf deeggarsa dhiyeessuu wal qabsiise rakkoon gurguddoon nurra gahaa kan jedhanii fi ammatti qophii akka hin taane kan jedhuu fi kanaaf hoggansa kiyya keessatti atis akkuma beent gaaz jechuudhaan Benjamin Netanyahuun Yoav Galantitti dubbatan jechuun Associated Press Hindustantiin wabeeffate gabaasee jira. Associated Press wabii Times of India wabeeffachuun ammas Hizbollaan diroonota guddaa hedduuwwan akkasumas tooftaa teekinooloojii uggura saayibarii Iraan taasifteen saayinsii tooftaa waraabbii viidiyoo haayifaa fi iddoowwan oomisha gurguddootaan Eelaat Iron Dome irratti oomishamu erga dhaabbilee isaa hunda basaasee booda Israa'el waraabee erge akkasumas Hassan Nasrallah yemmuu dubbatan jechuun akka taas gabaasetti tokko diinonni weerara kaaba Libaanos dhuunfachuu hawwan alaama misaa'ilii keenyaan ala hin jiran jechuu yaadachiisuun viidiyoon kun humna galaanaa Ameerikaa ari'ee Israa'eliin Haayifaa irratti biddaan teessumaaf hirriba dhoobbe Houthi fi Islamic Resistanceif garagalcha erge guyyaa sadaffatti Iron Dome Israa'el miskiinee jechuu gabaafame. Oduu kanaan qofa osoo hin ta'in Houtiin har'a magaalaa Haayifaa dhaabbilee gurguddoo buufata kutaa opereeshinii qajeelcha dooniilee galaanaa bobeessee Israa'el dugda qarxam jetteet citte jedha Al Jazeeraan afaan Arabaa. Humna qabaaf kaleessa Ameerikaa Ingiliz wajjin ceete Yaman haleeluu wabeeffachuun ibsi akka jedhutti dooniin har'a haleelaman Israa'eliif murteessaa fi wiirtuu dugdaati jedhaman. Houtiin diroonota galaanaa jalaa fi hypersonikiidhaan haleelee dhabamsiise jechuun akkasumas Houtiin ansaaronni Yaman hanga Tel Avivitti bobeessuuf karaa kamiinuu qophiidha kan jedhan maddeen miidiyaaleeti oduutti aanutti ceena. سفينة ستولت سيكويا وذلك في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ. Kenya Nairobiin ammas torbe lammaffaa fi hiriirri hokkoraa itti fufuudha miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Bulchiinsa William Ruutootiin kan hoogganamtu sababa kaffaltii gibiraaf taaksii murtoo darbee lubbuun namaa fi qabeenya irra ga'u BBC, DW, Al Jazeeraaf miidiyaaleen idila addunyaa KTN wabeeffachuun balballoomsuu irratti argamu. Welcome to the day now. Protesters have returned to cities across Kenya with demonstrators demanding that President William Ruto step down. Manni mariidha hiriira kana irratti erga labsii kana kaase booda qaamoleen mormii fi akkasumas okkora biyyattii nagaa dhoggan akka ufake ekkachiisu jechuun labsii muddamaa taasisuu fi raayyaan ittisa biyyattii kan Keeniyaas qaamolee tuttuqaa fi akkasumas Keeniyaa nagaan arganneef guddinatti imala jirtuu fi lammiilee isheetiif tattaafataa jirtu kan gufachiisu barbaadan yoomillee akka milkoofne jechuudhaan ibsa sabquunnamtiin biyyattiidha kennuudha miidiyaan kominikeeshinii biyyattii kan biyyoolessaa KTN gabaaseeti jira. Haa ta'uuti saamicha akkasumas bilbilaa fi ibidda kutaawwan magaalaa adda addaatti qabsiisuudhaan hiriira poolisiin karaa nagaatiin bittinneessaa jiru humnoonni mormitoota hedduun isaanii akka duubaan jiramtu himaman. William Ruto pirezidaantii biyyattii ta'anii tibba darbe erga filatanii biyyattii gara guddinaa fi mul'atatti ceesisuu fi oliif gadi jechaa jiraachuu NBC'n gabaasee jira. Gabaasa CNBC dabalachuudhaan Ajaans Faransaa akka jedhutti William Rutoon erga tibba kana karaa pirezidaantii Ameerikaa imalanii asitti dhimmoonni gurguddoon jajjaboo ta'an dinagdee biyyattii fooyyessuu fi haala qabatamaa ammayyaatii fi bara 2030 keessatti Keeniyaa mul'ata Afrikaa keessaa sadarkaa duraa qabattee taasisuudhaa fi mariin kan taasifame akkasumas itti fayyadama dinagdee fi haala naannawaa irratti dargaggootaaf hojii uumuu kan jedhu kunneen akka jiran beekamaadha jedha. Haa ta'uuti marii kutaalee hawaasaa waliin taasifame murtoon kun darbuu fi murtoon kun akka waliigalatti sagalee wayyaba olaanaatiin mana marii
sadiitiin murtaa'usi murtee kana mootummaan Keeniyaa mormii guyyaa lamaan booda kaasuudha Reuters gabaase. Haa ta'uutii mormiin kun amma sadarkaa adda addaatiin itti fufuu fi hanga ammaatti akka Aljaziiraan jedhutti lubbuun namoota 44 akka darbee fi kanneen dhibbaa ol ta'an madaa'uu fi kanneen kumootaa poolisiin to'atamuudha maddeen kan wabeeffatan Aljaziiraa, CBC, CNBC'n gabaasanii jiru. Has been called the world's biggest humanitarian crisis, with thousands killed. Say RSF has been targeting one ethnicity. 2019 gara aangoo pirezidaantummaa kan dhufe Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii aangoo waggoota erga dhuunfatanii booda qondaala humna roga cimaa ta'e jedhamanii akkasumas humna riphee lolaa fi humna kora bittinneessaa RSF jedhamuun hoggansa Republic Sudan Force jedhamu Jeneraal Muhammad Hamdan Dagalootiin wal dhibdeen keessoo fi akkasumas taayitaa dhimmoota imaammataa fi hoggansaa keessatti wal qoraasaa turuun gara dirreetti erga ba'anii wal waraansaa waggaa tokko keessatti kan argamtu Kaartuum hanga ammaatti furmaanni tokkos akka hin argamin miidiyaaleen himutti jiru. Aangoo simboolii baatee mana marii mootummoota gamtoomanii kan hogganu bulchiinsi Antoonii Guutaares gareewwan lameenuu dhukaasa akka dhaabaniif waamicha taasisuu fi olii gad qoraasuu malee bu'aan siyaasaa haara galfii Suudaanotaaf ta'e akka hin jirretu himama. Wanti haara galfii biyyattii ta'e kan hin jirre keessattuu lammiileen kumoota kurnan ta'aniin kan calaafama lubbuu kan dhabaniif qaama kan hidhatan miiliyoonota hedduu kutaawwan adda addaa biyya keenya Itoophiyaa dabalatee kan dararaa jiran ta'uun beekamaadha. Dhaabbanni gargaarsaa yookiin World Food Organizations dabalatee fi dhaabbileen namooma hedduun humnoota lameen gidduutti lolli cimaa taa'uu isaatii fi haleellawwan mootummaa cimuu irraa kan ka'e deeggarsa namooma dhaqqabsiisuun akka hin danda'amnetu himama. Daarfuur dabalatee daangawwan hedduu biyyoota ollaa hanga Chaaditti kan baqataa jiran lammiileen Suudaanii Kaartuum kaleessaa arguudhaaf hawwiin isaanii guddaadha ture jedha Reuters. We begin with breaking news out of Iran. The Interior Ministry has declared reformist candidate Masoud Pezeshkian. الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران. الانتخابات كانت رائعة. Yoota laman darban erga Pirezidaant Ra'iisiin balaa heelikoopteraatiin kufaniitiin bulchiinsa aangoo hoggansaa olaanaa isaan hunda Ayatullah Aliitiin kan bulaa turte ilaan qajeelfama gurguddoo filannoodhaa baasuun ni yaadatama. Filannoowwan tibba kanaa Iraan gaggeessite keessa jimaata darbe waxabajjii 27tti sagaleen qixa Sayyid Jalilii fi Masoud Pezeshkian gidduutti ta'uu isaatiin adoolessa 5 guyyaa kaleessaatiif akka darbe beekamaadha. Akka maddeen miidiyaalee jedhanitti waxabajjii 28tti dhibbantaa 49 fi 50 wal jala dhufuu isaaniitiin gita dorgomtoota kanneen hoggansa jijjiirama maqaa jedhu yookiin riiformaalistii jechuun kan waamamu Masoud Pezeshkian dhibbantaa 55 oliin michuu isaa yookiin dorgomaa isaa Sayyid Jaliliidha injifachuudhaan pirezidaantii haarawaa Iraanii ta'uun seenaa keessatti waggoottan 20 asitti Iraan pirezidaantii akkanaa argatteen beektu jechuun gamanumaanuu xiinxalli irraa balbaloomuutti jira. BBC Al Jazeera DW Wiho Hindustant akkasumas Al Arabiyaa fi miidiyaaleen idila addunyaa hanga dhiyaa jiran Ameerikaa dabalatee CNN wabeeffachuun miidiyaaleen hedduun Ameerikaa fi akkasumas Israa'el Iraan gidduutti haalli jiru furmaata argachuu danda'a kan jedhanis akka noolletu himaman. Masoud Pezeshkian Sayyid Jalili gidduutti jimaata kaleessa filannoon taasifame kuni Iraanotaa fi boqonnaa haarawaa jedhameeti jira. Kun keenyaarraa kana fakkaata. Akka isinitti toles abdii qabna. Ragaa miidiyaalee nuti wabii dhoofnu odeeffannoo isiniif eerru kamiyyuu mirkaneeffadha. Caayaa News Teknoolojii maatii haarawaa yoo taatan subscribe gochuun nutti dabalama. Waan keessan afaan keessan mallattoo eenyummaa keessanii akkasumas like share gochuun nu dagaagsa. Yaada qabdan sanduuqa keessatti nu barreessuu hin dagatina. CTN sagalee mujaahidotaati.